oduu ammee Baarsanolaa keessatti guyyaa irraan tanaa hiriira guddaatu gaggeeffamaa oole. Deeggarsa uummata Falastinii fi sagalee ta'uudhaaf akkasuma sagalee ta'uudhaan gocha Israa'el gargaarsa namoomaa kan filootillaadhaan gara Gaazaa deemaa jiru karatti danqitees balaaleffachuudhaan atattamaan akka galmeessachuudhaan gaggeeffamaa oole. Kana bichaa miti magaalota gurguddaa akka biyyoota garaagaraa kan warra lixaa kanaa fi biyyoota giddugalaattis Istaanbul dabalatee biyyoota akka jechuudha Maleeziyaa, Neepaal biyyoota hedduu keessatti hiriirri kaleeffarra hedduu gaggeeffamaati oole. Mee jiddumaan dura karaa biyya teenya dura isin dabarsinu oduun biyya keessaatu dura eegaluu qaba. Soorii dhiifama isiniin jecha guyyaa irraan tanaa ayyaanni irreechaa haala boonsaadhaan gaggeeffamaa oolee xumuramuu kan Finfinnee gabaasuudhaan akkuma suuraa fi barreeffamni suuraa maxxanfamuu agarsiisutti xumuruudhaan gara Bishooftuu galgala kana galuu gabaasaniiti jiran. Irreecha kana akka shari'atti shari'aan akkamiin ilaalti namoonni keenya kan amantii Islaamaa hordofoo achi keessatti baay'eedha kan argame irra guddaan warroonni jechuudha akka aartistoota dabalatee isaan kanaaf ulamaan rammoo ibsa heddullee kan nu baattu duraan irra deddeebitee himte waan ta'eef akka waan khalaas caljaanii fakkaatti hundaafuu garuu haala tokkotti gizee ilaalamu tokkummaan Oromoo gizee kana calaqqisu nama gammachiisus nuti immoo akka shari'atti yoo ilaalle gaarii hin ta'u jechuudha. Dhiiraa fi dhalaa wal keessa dhiichisaa waa hunda wal keessa kana hundaafuu ayyaana karaa Bishooftuutti boruu Bishooftuu gaggeessuudhaaf achi dabarsanii jiranii malkaa bageessan jechuudhaan hooggantootaa fi mormitoonni hooggantoota biyyattii bulchuu fi kanneen dhaabbilee garaagaraa keessatti jechuun paartiilee garaagaraa hundi isaaniitu miseensonni paartii garaagaraatiif hooggantoonni paartii garaagaraa hundi ayyaana malkaa bageessanii jechuudhaan akka biyyattiittis naannolee hundi bageessan jechuun afaan hundaan dabarsaa waliin gammadaa jiraachuu agarreeti jirra. Kana miidiyaatu gabaasaa jira kallattumaan kanatti aansuudhaan makaana islaamitti fiinxaleeyyiin aleellaa raawwattee imaama masgida dabalatee namoota 4 wareeguu mirkanaa'ee jira. Kanaaf ammoo sheekotiin ibsa walfanaa baasaatii jirti janazaa fi irra salaannee guyyaa akkanaan awwaalachuudhaan is murteessaniiti jiran. Inshaallah fiinxaleeyyii tana rabbi xumuratti haa godhu. Fiinxaleeyyiin isiin diina islaamaatis diina Oromoo ta'u waliin diina islaamaatis isaan gara oduulee biyya alatti isin dabarsina. Hundaafuu oduuleen biyya giddugala tanaatu hedduu namatti tola. Tiraambii boombii dhukaasa dhaabuu Israa'el hedduu galatoonfatee jira. Galgala kana akka dhukaasni dhaabuu immoo akka dhaabbachuu deemus hawaasaa fi xiinxaltoonni waan abdiin eeggachaa akkasuma gammachuurraa waraabaa jiraniif yaadee jechuudha. Dhukaasa dhaabuu kana Hamaasis fudhachuudhaan konferensiin guyyaa kana jechuudha Masrii mootummaan Masrii qopheessuudhaan gara Kaayiroo jilli Israa'elii fi Usaayid Kaayiroo galanii jiran. Kanarratti ammaan tana konferensii irra jiran walgahii tana irratti dhukaasni dhaabuu waan waliigalteen xumurame kan fakkaatu ammoo ibsa jechuudha. Tiraambii galgala kana gara xaa isaatiin ammaan tana maxxanseetu waraanni dhaabbachuu agarsiisa. Dhukaasa dhaabuu Israa'el hedduu galatoonfadhaa jechuudhaan mootummaa Israa'el galatoonfachuun akkasuma guyyaa kana ammoo carraaqqii waraana kana dhaabuudhaaf biyyoonni giddugalaa keessaa Saudi Arabiyaa, Qatar, Jordan dabalatee Turkiin gootan hedduu isin nama addaatii jechuudhaan galatoonfatee jira. Jara kanaafi gabaabdumatti inshaallah gammachuun dhufaa jirti fakkaatti. Ibsa wal faana jechuun xumura konferensii kan isin biraan geenyu ta'a. Mee jiddumaan mallattoo gurraatiin tokkodhaa sabskiraayib godhaa galatoomaadha. Kanatti aansuudhaan gara oduu biratti hiriira gurguddaan akkuma ba'aa jiru isimee jirra. Baarsanolaa keessaas dabalatee kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaa keessatti dubartoota Masrii 3 kan qoricha sammuu nama doochuun deeman gurguraaf jechuudha to'achuu miidiyaan guddichi gabaasee jira. Kana poolisii jechuu qorannootu gabaasee jira. Itti dabaluun ammas Paakistaan tokkos kanuma qoricha sammuu nama doochuun deemu qabanii jiran. Ammoo dubartii tana murtii akkamtu kan namu ta'a. Kanaas gaamaadha mana murtii dhiyeessuu yaa waan ta'eef murtee itti kannan numa eenaa haa ta'u garuu carraan dubartoonni wal keessa obbee galuu fi konkolaataa oofuu fi mirgi akka addunyaa biyya tana keessatti ballachaa deemuu agarsiisuu jechuun hordofee akkuma seenaniin akka
akka waan jechuudha gochoota badiitii fi waan sammuu nama dochaaf as keessa sochoosaa jiran fakkaata. Hundaafuu of eeggannoo guddaa isiniin jenna. Shamarran keenyaas fi ta'ee dhiirota keenyaas waan itti isin adabsiisaa akka balbala hin baaneen dhaamsa keenya. Kanatti aansuudhaan aktiivistoota idil addunyaa 137 ol kan gargaarsa namoomaa Global Smooth Flotillar osoo gara Gaazaa oofaa jiranii waraana Israa'eliin to'ataman guyyaa arrantanaa dararaa keessa dhiyeenyaan guyyaa 2 turuudhaan mana hidhaa Israa'elitti ammoo guyyaa arrantanaa xayyaarri Turkii fuudhuudhaan nama 37 kan 36 kan lammiilee jechuudha Turkiitii fi 10 kan lammiilee biyyoota biraa fuudhuudhaan gara Turkii galcheeti jira. San keessaa immoo aktiivistiin Turkii takka akka yetutti numaa cinqaa isii mudateerraa guyyumaan kanatti alaabaa Israa'el dirqiidhaan dhungochiisanii jechuudhaan dubbatteeti jirti dhugatti. Uummanni kun akkamitti akkatti jechuudha wanna godhaa hedduu nama dhiba. Ammallee jechuudha warroottan kan to'atan hangamatti hin deebinee namoota 4 kan kaleessaa jechuudha ibbooda deebuu himan malee namoota hedduu jechuudha hangamatti warra ibbooda deebina jee ibbooda deebisaa jiran. Geejjibsiisa kafalanii fi jechuudha waa hunda akka ibbooda deebi'an ammoo kan karaa Gaazaa yaana jaan dhumatti ogguraa jiranii jechuudha. Olmani Gaazaa guyyaa arrantanaatis Gaazaa jaan dura jechuudha haalli hammaatus garuu Gaazaa booda dhukaasni hedduu salphaadha inshaallah waan gaarii fakkaata. Ammoo marii kanaatu marii haala gaariin xumuramaa jiru waan nama gammachiisu. Kun ammoo nuuf gammachuudha inshaallah gammachuun xumuramaan gootteen Suudii hedduun galatoomfadha. Carraaqqii guddaa gootee jirti Suudiin gama hundaanuu gargaarsaanis ta'ee waraana xumuruu keessatti gahee guddaa baatee jirti. Amaasilleen kana fudhachuudhaan ibsee jechuudha. Tiraampi baasee fudhachuudhaan akkasumas Israa'el fudhachuudhaan waltajjiin kun jechuudha kan ammatti jechuudha tattamatti hundaa'ee irratti jechuudha affeeramanii dhufuudhaan walii marichaa jiran waan gaariidha. Garuu manni kun saree maraattee waan amanamu inshaallah hundaafuu rabbii khairii godheetuma haa xumuru jenna. Waan nama gammachiisu kunis kanatti aansuudhaan Raashiyaa fi Yukreenii. Raashiyaan guyyaa arrantanaa dirooniidhaan baabura Yukreen rukutuun namoota 70 guutuu galaafattee jirti. Raashiyaan nuti Awurooppaa hunda furatti humna jechuudhaan irra deebitee jirti. Ammoo mootummaa Faransaay dabalatee mootummaa Biriitishii hundi meeshaa jechuu barbaachisu kan waraanaa Yukreeniif ni kanina jechuudhaan irra deddeebiin dubbachaa jiranii. Ammoo kana waan dhageen hin fakkaatu jechuudha. Raashiyaan waa hundaaf daafurratti qonnachaa jirti. Dhugumaan jechuudha Raashiyaan kun jabduudha. Raashiyaa mootummaa Raashiyaa buutiin Awurooppaa keessatti maqaa dhoowuun si adabaa rakko. Yaa Raashiyaa. Kanatti aansuudhaan mootummaan Paakistaanis waliigaltee kana ganama kana kan fudhatu ta'uu erga simatanii booda dhufaasii dhaabbachuu fi waliigaltee kana jechuun nagayaan wal hubannoon xumuramuun naannichaaf naga buusuudha itti gammannaa. Gama kaaniin ammoo nuti sa'a 24 yeruma hundaa'u Gaazaa cina dhaabbannaa Gaazaa wajjin jira jechuudhaan dubbatanii Turkiilleen akkasumatti gahee olaanaa taphachaa jirti. Tiraamp immoo noobeelii nageenyaatiif hedduu jechuudha qaadhimamuu sirriitti amma agarsiisaa jira. Ammoo waraana kana xumuraan nuti noobeelii nageenyaa fudhatu. Noobeelii bara kana fudhadhu yennaan waraanuma Gaazaa kana xumuree uummata Gaazaa kanaaf bilisummaan kan walabummaan kan namnaaniif walabummaa harkatanii gammachuudhaan gatatanii jiraannaan nuuf gammachuudha. Kana barbaannaa inshaallah ammalaa karaa hundaan itti cufamte yoo ilaalle jechuudha. Israa'el biyyoonni hedduun daldala irraa cufanii jiran biyyoota tokko malee irra wayyaa kanaatu jechuudha as harkifachiisa. Barakatti Israa'elii fi Ameerikaa tana jechuudha akka isaanummaan lamaan kun addunyaa kana weeraranii nama dhiibbisiigalee silaa namni yaa'ii beekigaa yaa'ii ni fannee numa godha garuu kana xumuruudhaaf addunyaa itti walii galuu qabdi. Hundaafuu yeroo eeggatti malee akka waan xumuramte ilaalaadha. Kun cuunfaa oduu guyyaa arrantanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata. Kan biraatiin gola deemtu shir godhuudhaan facaasaa. Kaayisee oduu oduu ammeeti. Oduulee guyyaa bareedduu gabaabduu guyyaa kana isin geedin jira. Tanuma galgala kanaatiin isin biraan guyyaa jira. Ammoo nuti dabalamaadha. Maatii keenyataa mallattoo jechuudha. Suuraa irratti tuquudhaan subscribe godhaadha. Meegaa karaa YouTube kanaanis jechuudha. Hedduu ertee miti ibboo harkifachaa jirtanii subscribe godhaadha. Galatooma jabaadha inshaallah. Tabiraatiin gola deemtu anta isin oduu oduu ammeeti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تيجي نتوقف عند قتنا الشرق ولا نفتح أصلا بكون دولين جارا جنب تشوف دقيقة قبل من ده سندقي اسمنا ربي جماعة السماء. أجي أنتوا